Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota Ashaan dhaqee jirtuuf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya irrallee waan bareedaa isin qabannee dhufnee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya mirqaana nu soduubatti deemu kumsaatiin tibu'eetiin lafaan dhee ole. Bifama sirricha kabajamtoota daawwattoota keenya har'a meeshaa nama tokko lama sadii afur meeshaa nama afurii isin qabannee dhufne kabajamtoota daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turuun affeerraa keenya isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana meeshaa ijaa fi namatti ta'u qabannee dhufneerra jechuudha. Warroonni channel keenya kana afaan taatan subscribe gochuun gara channel keenyatti kootta. Warroonni mootu maamila keenya taatan mootu reeyoota keessaniif share godhaa isin jedha. Egaa tokko farratti meeshaan nuti isin beeksifnu meeshaa balee gasgaar kan dhengadda isin beeksifne san jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaan balee gasgaar deeme Arabiyaan majlisii qaba akkuma san mootu doolaa lamaa fi algaa lama akkasumatti mootu meeshaaleen irraa hafi kanneen amma isin ibsu kun jechuudha. Kana qaba jechuudha. Itti aansuudhaan obboleettiin teenya kan biraa mootu algaa as biratti argitan kana fi doolaa mano control buffee qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Tokkoon tokko isaa shan mootu isin agarsiisee jechaadha. Ani amma jalqaba irratti isin beeksisaa jira jechuudha. Itti aansuudhaan obboleettii teenya maqaan ishii Saadiyaa jedhamtu immoo Saadiyaa Abdallaa dheeraa deema jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa walumaa galatti nama afurii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaa keessan warroota ajajattanii orderii qabsiiftan haga qabannee isin dhufnutti immoo obsaan nu eeggadha isin jenna. Warroonni meeshaan keessan isin jalaa ture akka keessaniitiin isin baafnaa jira waan ta'eef obsaan akka nu eeggattan abdii guddaa isin irraa qabna. Ammaan Ashaan gatii meeshaalee kanaa tokko tokkoon haga isin ibsutti nu wajjin turuu keessan affeerraa kenna jechuudha. Viidiyoo mootu jalqaba irratti itti seentan like godhaa isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Laayikiin dirqama viidiyoon akka nama bira gahuuf barbaachisa waan ta'eef kanaaf ammaan Ashaan haga viidiyoo hunda meeshaa kana isinitti himtutti isin nu wajjin turtanii ashiyyeen nagaatti ati meeshaa tokko tokko nutti hayyee daawwattoota keenya meeshaa nama amma keessin tajaajila garuu meeshaa obboleettii keenya Ruqiyyaa balee gargaara. Hayyee Ruqiyyaa balee gargaara kana asitti argaa miidhagumsaa kalarii isin barbaadden kalarii bareedaa kana jirudha. Akkasumallee firaashaa kalarii isaatiin immoo firaashaa kan faaltuu ta'e jechuudha. Kun haala kanaan akkasuma daawwattoota keenya firaashaa akka kun ijaa akkasumas immoo bittee qabdi kontiroolii jechuudha. Kallattimaan kontiroolii akan bareeda fi quality ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf dalasaatti haala kanaan meeshaa gurguddaa fa'aa barbaadan akkatti banaa goonee jechuudha. Hordofnee irraa asitti akkuma haala kanaan qabeessa gatiin isaa qarshii kun soddoma kenna. Wanta keenya gaggabaabbisee isin himaa meeshaa hedduu waan ta'e kana kan isin dheeranne akkasumas immoo Saadiyaa Abdallaa meeshaa yeroo dheeraa garuu maal baay'ee boonti jechuudha. Wanta keenya Saadiyaan kabaja jirti akka filannootiin barbaadu meeshaa gisee filattan qalamii qaban jechuudha. Qalamii kan barbaadu isin ibsuu dandeenya kun osoo argitan kana meeshaa fakkaata. As keessa keessa jira asitti eegamu filamu jira jechuudha. Wanta keenya viidiyoo hojjechuuf malee haga meeshaa biraa kennu asitti barbaada jechuudha. Wanta keenya asitti kana haala kana Mustawati mana kita kuno kana fakkaata keessa ati jeendi tokko taate kana fakkaata inni irratti kenna iddoo komfortii bakka adda addaa keessa naqatan qaba gatiin isaa dulaa kana kuma soddoma lamadha wanta kenna abbaa barbaaraa furii yoo ta'e immoo kuma soddoma shan kana fakkaata ati immoo diijitaalii jira abbaa inti afurtamii sadii fi sadii ol gateessu danda'u jechuudha wanta kenna akkuma diijitaalii balbala haala kanaan hojjetamee bareedee qophaa'ee jira. Asirra immoo beekee adda addaa haala kanaan keessatti naa gargaartee jirti. Akkuma jedhisiitiin wanta kennaa meeshaa adda addaa keessa kaa'uun danda'ama. Gatiin isaa akkuma keessa garuu yeroo ammaa kana keessatti share like subscribe gochuun taasifamee warri dhiiba wanta kennaa warri teessoo TV nurraa bitattan televezyiinii barbaadan wajjumaan isin gurguruu dandeenya jechuudha. Nu biratti argama televezyiinii akkasumas immoo Saadiyaan Armeedisii qabdudha. Asitti akkuma argitan kana Armeedisii abbaan kiriis isaa diidamaa ta'e kaaree saddeet hojjennee qopheessee wanta keenya iddoon bareechinii qabu guyyaa hubatallee haga ta'een bareechinii qabuudhaaf qophee jira jechuudha. Meeshaan isii kalarii diimaa qaba. Mucaatu walitti dhiyaate jechuudha.
abbaa jamadda otta kenna kana fakkaatan share like subscribe gochaa warriddachuu barbaadan lakkoofsa bilbila kenna duwwaa 977 966 jechuudhaan telegraamii qabna keessattuu gama waasaatti fi otta jedha otta kenna kaariin takka qarshii 9,500 majjisa kana fakkaata meeshaa bulettiin saadiyaa kabranne saadiyaa nasitti horii fi sala qabii barbaadan akka jechuudha yeroo kenna qarshii 38 yeroo isibinetti soddomii afurii bitame asitti immoo biyya firiijitu jira firiijii yeroo isiitti kuma soddomaan binne amma garuu soddomii jaha inni kun daawwatu kenna kana fakkaataa kallattumaan meeshaa boleeyyiin kennaa ofirraa isin agarsiisne har'ammootu itti hayyee daawwatu kennaa dulaaba kana yeroo hedduu keessa waan ta'eef wal fakkaataadha keessa isaalee ni beekamti masaawatiin isaa yeroo kamuu malatti yoo ta'e yookaan immoo waan beekni beekanii fakkeenya kana uffata bilaan kuni arabilisi kaaree lama qabanii bakkeen inni baafamanii kenna asitti immoo biraadha walfakkaataa ta'e haala kana gara gadii jedhamu sagaleen biyya isin jedhamu wanti dhufamu ni dhagahamu jedhee yaada garuu karaa kuni karaa shaafaa wanti ta'edha diimaan ibsine agarsiifne fi kunisee tokkoma Rakun kau, kau sini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hayyee daawwattoota keenya asitti akkuma argitan kana makiinaa kana nama biyya keenya nama roobite jechuudha. Makiinaa kana kabite baay'ee natti tole jechuudha. Nama yeroo dheeraadhaaf hojiirra ture jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa rabbiin gizee akkatti namni laffa'ee milkaa'ee jedhu wallaahi akka nama ofii kiyyaa milkaa'eetti tajaajila jechuudha. Daawwattoota keenya makiinaan kun eegabee guyyaa takka meeshaa biraa hin feene jechuudha. Meeshaa ijoollee teenya guruupiidha meeshaa bitatan ijoollee balee gasgaarii jechuudha. Rahiimaa Laxiifaa fi maqaa isaanii Shamsoofaa akkasii meeshaa jaraa fe'ee jechuudha. Guyyaa lamatti deebi'ee fe'ee kaasee meeshaa jaraa jechuudha. Daawwattoo keenya kanaa jecha makiinaa kanaan amantummaadhaan jechuudha. Biyya kamuyyuu akka isin geessinu abdii qabna. Maaliif jettan asii ka'ee haga Baalee haga Jimmaa eessumallee ta'uu ni deema. Kana keessa ammoo shifrin irra ture jechuudha. Mucaan isa shifrin oofuudhaaf qabate jechuudha. Yeroo dheeraa nama ogummaa kanarra ture jechuudha. Daawwattoota keenya kanaa jecha dhuftanii Aashaa Indakadii irraa yoo bitattan kallattii maaliin biyya isin barbaadan qabu makiinaa nama kennatiin isinii geessina. Ogeessa kennan hojjennee meeshaa kamuu isinii geessina jechuudha. Daawwattoota keenya isin kallattii maal Aashaa Indakadii irraa dhuftanii waan isin barbaachisa kamuu ajajattanii biyya barbaadan yoo ta'e illee daawwattoota keenya nagaan akka isinii geessinu abdii qabna isin jedha. Daawwattoota keenya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.